hambaa keenya 67 lamaan darbeetiin galmee murtii ajaa'ibsiisaa argate jedhamuudhaan galmee seenaa Itoophiyaa irratti galmaa'e keessaa qorannoo guyyoota 320 walakkaa fudhateen kan obbo Abarraa Dammasaa irratti qoratame isiniif dhiyeessaa turreerra. Kutaan sadaffaan galmee qorannoo obbo Abarraa Dammasaa guyyoota 320 walakkaa fudhate kunooti. darbe galmee qorannoo poolisootaan qoratame keessaa dhimmoonni gurguddoon 5 dhimmoota baay'ee walxaxoo ragaa qorannoo kanaa kan keessaa walguddatanii yaada poolisootaa jijjiiranii turanii. Odeeffannoowwan argame keessaa sangoota 9 mooraa obbo Abarraa Dammasaa keessaa yaafaman yookaan immoo hataman keessaa kormi tokko mooraa namaatti argamuun isaa dhimma jabaa qalbii poolisootaa fudhate keessaa isa tokkodha. Dhimmi biraa immoo waldhabdee obbo Abarraa Dammasaa fi obbo Waldayyas Bilaattee gidduu jiruudha. Namtichi bineensaan nyaatamee argame Sintaayyoo Gabrasillaaseen dhuguma bineensaan nyaatame moo harka namaatiin ajjeefamee gatamee kan jedhu odeeffannoo jabaa poolisootaaf barbaachisu ture. Obbo Abarraan manaa ba'ee achumaan hafuun isaa guyyaa lammaffaa inni obbo Waldayyas Bilaattee harkaa iyyata mana murtii fudhatee mallatteessedha. Torbaan darbee gareen poolisootaa qorannoo kanaaf filatamanii iddoo lamatti qoodamuudhaan erga qorannoo gaggeessaa turanii odeeffannoowwan bilchaataa fi dheedhii walitti qabanii sadheedhii fi bilchaataa erga adda baafachaa turanii booda gareen lamaan wal arganii odeeffannoo isa caaluu fi faana sirrii akeekuu danda'u adda baafachuudhaaf fuulduree isaanii akeekuuf wal beellamanii turanii. Poolisoonni kunneen dubbiin obbo Waldayyasii fi mallattoon dhiigaa isaan argan tarii faana balleessuudhaaf ta'a laataa jedhanii shakkanillee obbo Waldayyas calluma jedhanii akkasaan of shakkanii jalaa hin baaneef akkas taanaan dhimmi kun isin ilaallatu jedhanii suutaan ija isaanii walitti qisaa wal ilaalanii biraa ba'anii. Garuu immoo qabxii tokko isaanuma irratti qabatanii gara poolisoota onaabbichuutti qorannoo biraa gaggeessaa jiranitti qajeelanii. Erga karaa ga'anii garuu osuma imalaa jiranuu poolisoonni kunneen yaadota qorannoo isaaniif ragaa jabeessu kaasanii osoo waliin haasa'aa waliin mari'achaa iddootti shakkii qaban ammoo kaasanii walii qoodaa yaadaan kuffisaa ragaa isa tokko isa biraa caalchisaa deemanuu poolisoota kunneen keessaa inni tokko an odeeffannoowwan dheedhiif bilchaataa walitti qabanne keessaa dhimmi obbo Waldayyas Bilaattee kun ol guddatee natti mul'ateera. Kanaaf namicha kanarraa ani shakkii guddaan qabaa jedhee akka ilaalcha kootti jaarsi waggaa 65 obbo Waldayyas na Abarraa Dammasaa ittiin ajjeesu qaba jedhee yaaduu fi shakkuu baadhullee namoonni inni ragaadhaaf fudhatee deeme lamaan erga Abarraan Dammasaa isaaniif mallatteessee booda faana balleessanii lafa isaa irratti wal dhabaa jiran kana irraa fudhatu yoo ajjeesanoon shakkii koodha jedhee. Kanaaf maal gochuutu nurraa eegamaree jechuudhaan poolisiin inni tokko poolisii isa shakkii kana dhiyeessee yoo gaafatu poolisii yaada kana dhiyeessee deebinee nama kana yookaan obbo Waldayyas Bilaattee haa to'annu jedhee. Poolisiin gaafii kana dhiyeessee osoo yaada biraatti hin fufiin poolisiin inni biraa ammoo anis shakkii obbo Waldayyas Bilaattee bira jiru kana guutumaan guutuutti nan deeggara. Garuu immoo namicha kana ammuma to'annaa jala oolchina kan jedhu irratti shakkiin qaba. Sababiin isaa namicha kanarraa yoo odeeffannoo funaannu namichi kun akka of hin shakkinee fi dhimma obbo Abarraa keessaa akka harki isaanii hin jirretti tooftaa fi gamnummaa guddaadhaan waan qoranneef Waldayyas eessayyuu dhaquu hin danda'u. Kanaaf shakkii guddaa nama kanarratti qabnu garaadhumatti qabannee galaa odeeffannoo keenya galeeffanne kana dhiifnee odeeffannoo biraa korma obbo Abarraa Dammasaa badee mana namaatti argamee faana yeroodhaaf faana dha'uudhaaf imala keenya gara onaabbichuutti itti fufuu qabna jedhee.
Poolisoonni sadeenis yaada kanarratti walii galuudhaan imala isaanii gara ona abbichuutti taasisaa jiran itti fufanii imala waantaa 5 booda gareen poolisootaa kunneen ona gullalleetii ka'anii ona abbichuu yoo ga'an erga gareen qorattootaa isaan lammaffaan wal arganii booda dabareedhaan odeeffannoowwan odeeffatan keessaa isa wayyuu yookaan immoo kan nama coru waliif qooduuf mallayyoo yookaan qoobii eenyummaa isaanii namoota biroo irraa adda baasuu mataa isaanii irraa fudhatanii jilba isaaniitti diddiratanii gabaasa isaanii waliif gabaasuu jalqabanii sirna gabaasaa kana keessatti dursee odeeffannoo wayyuu fi ragaa isaanii cimsuu danda'u kan dhiyeessan garee warra ona gullalleeti. Gareen qorannoo poolisootaa ona gullallee qorannoo isaanii keessaa inni wayyuu yookaan immoo nama coruu dubbii dhiigaa waraqaa irratti argamee fi obbo Waldayyasii fi namoonni 2 Waldayyasiif ragaa taana jedhanii deeman yoo Abarraa Dammasaa mallatteessisuuf dhaqan qaamni Abarraa Dammasaa guutuun dhiiga ta'e argine yoo jedhan poolisiin inni tokko harka baasee aaffachuu meerre amma jarreen sun jennaan poolisiin inni gabaasa dhiyeessaa jiru nu ammatti jarreen sana to'annoo jala hin oolchine garuu ammoo gabaasa kana booda namoota 2 obbo Waldayyas Bilaattee waliin mana obbo Abarraa Dammasaa deeman sana ni to'annaa jechuudhaan deebii kenneef. Kamumaafuu ragaan gammaatti arganne keessaa odeeffannoon inni kun gurra keenyatti ulfaateera madaalliin odeeffannichaas gaariidha jedhee yoo inni dubbii isaa kana fixatee haasaa biraatti ce'uudhaaf afaan mimmi'eeffatu poolisiin inni biraa harka baasee isin salphumatti namoota Abarraa Dammasaa ajjeesan arginee gadhiifnee dhufnee hojjettan irra natti salphata kanaaf gareen kun amma ka'ee jarreen sana sadan watattamaan to'annoo seeraa jala oolchuu qaba jedhee haala kanaanis shakkiin poolisii jalqabaa fi yaadni poolisoota kunneenii ragaachi buuteen isaa dhabamuu Abarraa Dammasaa akeeku jechuu isaaniitiin warri qorannoo ajjeefamuu Abarraa Dammasaatiif ona gullalleetti akka qoratamu ramadamee akka ka'ee qajeelu taasifame. Poolisoonni kunneen gabaasa qorannoo warra ona abbichuurraa wantaa 5 fagaatee naannoo kormi obbo Abarraa Dammasaatti argame jedhametti gaggeeffamillee osoo hin dhagayin gareen ona gullalleetti qorachaa ture qoobii isaa jilbarraa fudhatee mataatti kaawwachuudhaan qabattoo isaanii jajjabeeffachaa shugguxii isaanii sisirreeffachaa gara ona gullalleetti xonnoqanii. Poolisoonni kunneen akkuma kotteen isaanii ala ejjateen namichi tokko ol seenee poolisoota warra faanaa kormaa dha'uudhaaf achitti afanitti ol seenuun erga nagaa waaqaa isaan gaafatee booda dhiifama oduu wayiin isinitti himuu barbaadeen jedheen. Poolisoota kunneen keessaa poolisiin inni tokko takka nyaara guuraa takka immoo diriirsaa odeeffannoo akkamii qabda jedhee gaafate. Namni odeeffannoon qaba jedhes odeeffannoon ani qabu dhimmachi buuteen isaa dhabamuu obbo Abarraa Dammasaatiin kan wal qabatudha jedhe. Yookaan poolisoonni kunneen waraqaa gadi baafatanii harka isaanii gara waraqaa baafatanitti aggaamaa nama odeeffannoo kennuudhaaf dhufe ija lafa jalaatiin ilaalaa gurra isaanii qeensanii dhaggeeffachuu eegalanii. Poolisoonni kunneen hanga namichi kun odeeffannoo baatee dhufee isaanitti odeessutti garmalee sardamanii. Osoo akka isaaniitii hanga odeeffannoo kana dhaga'anitti qilleensillee mana sana keessa qilleensa'uu hin qabu. Simbirrillee mana sanarraa akka qaxxaamurtu fedhiin hin jiru. Sababiin isaa qorannoo hanga guyyaa sanaa yookaan waggaa tokkotti siqu kanatti odeeffannoo garmalee walxaxaa hedduu kan faanasaa qabachuudhaaf nama rakkisu garanaa garasii dhaga'u malee hanga ammaatti ragaa faana gaarii qabu hin arganne waan ta'eef. obbo Waldayyas Bilaattee fi ragoolee isaa lamaan to'achuudhaaf yaadamee itti fufullee ammas shakkii malee ragaan qabatamaan tokkollee hin argamne. Warri ona abbichuutti korma obbo Abarraa Dammasaa argee korma sana arguun alatti ragaa fooyya'aa
achi buuteen isaa kan dhabame waa'ee Abarraa Dammasaa ibsu hanga yeroo sanaatti homaa daandii qorannoo hin banne. Ajjeefamee bosona keessatti irbaata bineensaa fi allaattii kan ta'e dhimmi Sintaayyoo Gabrasillaasees hin qulqulloofne. Inumaayyuu poolisiin Finfinnee reeffa Sintaayyoo Gabrasillaasee kan bineensaa fi allaattiiwwan irraa hafee qorannoo namaa fi fayyaan argadheera jedhee awwaalullee namoonni hedduun haftee reeffa argame sun kan Sintaayyoo Gabrasillaasee osoo hin taane kan Abarraa Dammasaa jechuun isaanii qorannoon poolisootaa hundi humna dhabee akka boodatti deebi'u isaan taasisee jira. Qabxiiwwan gurguddoon lama haati warraan obbo Abarraa Dammasaa addee Lillii Birraa shakkitee kan obbo Abarraan dubartii wayii wajjin darbanii waarifachuu akkan oollee shakkiin qaba jedhanii fi dangaa lafaarratti obbo Abarraa Dammasaan nama Yiggazuu Getaachaw jedhamu faana akka wal lolaa turanis qoratamee adda ba'uu dadhabuun poolisoota adochullee walitti heddummachuun faanaa fi ragaa qorannoo waan isaan burjaajesseef yoo namni biraa ofumaan dhufee dhimma achi buuteen isaanii kan dhabame waa'ee obbo Abarraa Dammasaa nan beeka jedhu kun poolisootaaf isa jalqabaa ture. Faatiin namicha kana poolisoota kunneen garmalee gammachiisullee isaan garuu gammachuu isaanii ciniinnatanii gaditti fachaa dursa abbaa waa gaafatu ija keessa wal ilaaluu jalqabanii. Obbo Abaateen yookaan namichi ragaa kana poolisootaaf kennuuf dhufe kun dursee jecha ija poolisootaa ilaaleen akka waan dubbadhuu jedhuutiin yookaan poolisoota keessaa qorataa yakkaa tokko meetti fufikaa jedheen ati obbo Abarraa Dammasaa eessatti beekta? Obbo Abarraa Dammasaan eenyu jedheen. Obbo Abaateenis akkas jechuudhaan odeeffannoo qaban oduu gurra isaanii buute odeessuu jalqabanii. Obbo Abarraa Dammasaan ollaa kootii inumaayyuu nuti waliif hiriyaadha. Gaafa goojee fi gaafa goobee walumaan sirbinee walumaan yaabbannes kooraan keenya dhiigaa irraa kuffifnes kooraa fi farda duwwaa galchineerra. Gaafa adamoos waliin ajjeefnee walumaan faacha baanneerra walumaan addattis hin teedhanne. Gaafa irreechaas walumaan mareewoon irreecha keenya marfannee irreenfanneerra. Gaafa fuudhaa fi heerumaas cin'inumaan gilimmisaa ture. Kanammoo guutuu onaabbichuu hundatu beeka. Onaabbichuu qofaa miti warri ona gullallees tolchanii nu beeku. Kun hundimmoo hiriyummaa keenyaaf ragaadha. Gara odeeffannoo qabuutti yoon isin deebisu ammoo Abarraa Dammasaa fi Sintaayyoo Gabrasillaasee wal dhabdee guddaa qabu. Duraan garuu nu sadanuu warra shooleetii wixataa fi roobii walumaan farsoo adiif diimaa dhugaa turre. Sanbata lamaan immoo dhugaatiin keenya daadhiidha. Sanbata shooleen shoolumaa daadhiinis booruma jennee mammaakneerra. Dubbiin osuma kanaan jiru gaafa tokko Abarraa Dammasaa fi Sintaayyoo Gabrasillaasee dhimma daangaa koo darbitee fi hin darbine irratti wal dhabanii. Obbo Abarraan daangaan koo gaafa darbame ani Abarraa Dammasaa ammachuurraa gara ammaachuuttan jijjiirama jedhee shimala isaa dhaqee hirkoorraa fudhatee gateetti isaatti hirkifatee hudduusaa lafaan wawwaraanaa ture. Dubbiin ammoo dubbii lafaa ta'uu wal hubachaa waliif hubachaatti deemuun gaaruma ta'uu baannaan garuu jechuudhaan obbo Abarraan erga yaada isaa yeroo muraasaaf addaan kutee booda shoolee waamuudhaan kottu booka dabali jedhe. Gaafiin Abarraa yeroo hundumaa lafti abbaa konarraa fudhatamaa jiraadha. Yeroo hundumaa warra suutaan handhuuraa fi handhuuraa abbaa isaanii irraa dhiibamanii fi warra immoo booda nurraa fudhatamuu hin oolu jedhanii lafaa kaakileen isaanii irra jiraatan har'a garuu dhabaa jiraniif haaraa oola. Obbolaan isaa lamaan qonnaan bulaa ta'een isinii qoteen nyaadhee isiniif fira ta'ee jiraadha jedhee kan itti galee gaafa abbaan isaanii boqotan
kan Dammasaa Toobaa gaashaa tokko dhaamee fi du'ee natti xiqqaata jedhee qummaaduu jalqabe. Sanarraa ka'uudhaan Obbo Abarraan Yiggazuu Getaachoo waliin wal dhabuu jalqabe. Yiggazuu Getaachoo erga Abarraa Dammasaa faana ija bitaatiin wal ilaalaa walitti gaarreeffachaa turanii guyyaa tokko obboleessi Abarraa hin hangafni Waaqumaa Abarraa lafa abbaan isaa dhaamee fi boqotee dhoksaan Yiggazuutti gurgurachuu isaa dhaga'e. Abarraan sanarraa ka'ee maatii hundaan lolee dhimma kana jaarsi gidduu galullee Waaqumaan lafa kiyya gurgurachuufis kireessuufis mirga guutuun qaba jedhee jaarsummaadhaan mo'aterraa kaasee immoo caalaatti Yiggazuu jibbee. Dubbiin osuma kanaan jiru obboleessi Abarraa inni Waaqumaa irratti dhalatu Bantiinis takka ture akkuma Waaqumaa dhaala abbaan kennee fi boqotee lafa isaa Yiggazuutti osoo qoodee gurguruu fixuusaa dhaga'ee obbo Laalachuu erga mana isaaniitti itti seenee reebee Yiggazuus mana isaa dhaqee reebuudhaan ilkaan 4 irraa cabsee booda dhimmi isaanii jaarsaan ilaalamee beenyaan sangoota 10 kaffalamee fi araaramee osoo jiraachaa jiranuu guyyaa tokko Yiggazuu Getaachoo gaangeen kuffiftee ajjeefnaan ilmaan isaa Abarraa Dammasaatu ajjeese jedhanii waggaa 5 erga hidhamee booda bilisaa isa miti kan ajjeese jedhamee ba'e jedhee yoo inni dubbii fixuudhaaf sagalee isaa addaan kutuu poolisoonni dhimma kana hundaa callisanii dhaggeeffachaa turan. Kanaaf shakkiin kee maalidha jechuudhaan gaafii banaa biraa gaafatanii kanarraaf jennee asumaan xumurameera. Kutaa arfaffaan ammoo torbaan itti fufa.